Bara 2017 magaalaa Adaamaatti hojiilee dinagdee magaalaa keenyaa akka guddatu gargaaran raawwatamaniiru jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee kana kan jedhan gabaasa raawwii hojii bara 2017 qaama raawwachiistuu mana maree magaalaatiif dhiyeessaniini. Carraan hojii namoota 84,805 uumamuun karooraa olitti raawwatamus ibsan. Qusannaan wal qabatee hojiin boonsaa raawwatamuu fi waliigalaan qarshiin biliyoona 31 qusatamus kaasaniiru. Dinagdee hoogganuun eegalamuu isaatiin dandeettii galii sassaabuu magaalaa keenyaa kan dabale seeraan alummaan garaagaraa sirreessuu irratti hojii hojjetamaa ture. Tajaajila mootummaa sadarkaadhaan fooyyessuudhaan galii maddisiisuuf gahee akka taphatu kan taasifame. Daldala seeraan alaa gara seeratti fiduun madda galii akka ta'u hojii hojjetameen hojii xiyyeeffannoo addaatiin yaadama haaraadhaan hojjetamaa jiru keessaa inni biraa inisheetifii misooma qonnaa lafa qabsiisudha. Haaluma kanaan hojii gama kanaan bara darbe kana hojjetamaa tureen deeggarsoota hojiin kun barbaadu kennuudhaan har'aa hojii bal'aa kan dhumaniif sochii wabii nyaataa mirkaneessuu magaalicha keessatti eegalame caalmadhaan akka fooyyessan ni eegama. Bara baajetichaatti investimentiiwwan kaapitaala qarshii biliyoona 7.2 galmeessisanii fi carraa hojii 16,087 uumuu danda'an abbootii qabeenyaa qonnaan bultoota waldaa hojii gamtaa fi himaaxaan simatamus heeraniiru. Tajaajila bishaan dhugaatiin fedhii jiraattota magaalaa Adaamaa guutummaatti deebisuuf piroojeektiin Moojoo Adaamaa haga bara 2016tti dhibbantaa 71.8 ga'ee bulee bara baajetichaatti dhibbantaa 99 irra akka ga'u taasifamus himaniiru. Bara 2017 kanatti xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa ture piroojeektii bishaan dhugaatii Moojoo Adaamaa xumuruudhaan uummata keenya biraan ga'uudha. Haaluma kanaan bara jalqabaa karoorri kun qophaa'utti piroojeektiin kun dhibbantaa 71.8 irra kan ture bara xumura waggaa kanatti sadarkaa xumuraarra ga'ee eebbaaf qophii irratti kan argamuu fi hanga muraasan bishaan kennuu akka eegalu gochuun danda'amee jira. Sirna daldalaa fi gabaa ammayyaa haqa qabeessa ta'e hojiirra oolchuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf daldala haaraa 10,192 karoora qabameen guutummaatti kan raawwatamee fi hayyama haaraa 12,457 guutummaatti kan raawwatame akkasumas haaressuun dhibbantaa 84.7 raawwachuun danda'ameera jedhan. Sirna daldalaa keenya ammayyeessuudha. Haaluma kanaan sochii taasifameen daldaltoonni saaphanaa daldalaatti akka galan 10,000 ol kan taasifame yoo ta'u heeyyama haaraan 12,000 oli heeyyamni buleeyyiin 33,860 haaromfamuun sirni daldalaa magaalaa keenyaa yeroodhaa yerootti akka dabalu baay'inni daldalaa keenyaa akka dabalu gochuun kan danda'amee jira. Galii biliyoona 13.8 ol walitti qabuuf qabameerraa biliyoona 12.5 ol dhibbantaa 90 sassaabuus heeraniiru. Hojiin murteessoon dinagdee magaalaa ceesisuuf iddoo olaanaa qabu galii magaalaa fooyyessuudha. Haaluma kanaan bara 2017 kanatti tooftaalee adda addaa fayyadamuun humna dinagdee magaalli Adaamaa galii maddisiisuu qabu caalmaan guddisuun galiin idilee biliyoona 7.9 yookiin karoora waggaa irraa dhibbantaa 83.4 galiin mana qopheessaa biliyoona 3.8 waggaa irraa dhibbantaa 93.6 galiin keessaa dhibbaa ol akka waliigalaatti galii mata duree sadeen irraa biliyoona 3.8 sassaabuuf kan karoorfame yoo ta'u xumura waggaa kanatti qarshiin biliyoona 12.78 karoora irraa dhibbantaa 92.1 walitti qabuun danda'amee jira.